sini mutaan ko napakabalam Saudiitti jettanii waraqaan isin argitan ni jira. Waan tokkollee Mirga keessanii yoo isin achitti waraqaa xumurtanii wakiilinnaa namni kennitan sun mucaa koo naafaqabbaru bakka isin jettutti yoo jettan malee mucaan keessa yoo qabbaramtee jiraate iyyuu akkasiin baatee galtu amana isiniin kennitan. Kanaaf ilmoo keessan ofumaa keessaniif awwaallattu naa amanaa kana. ish naa jiraadha. Ofiisaa ajjeestu namni isaa ajjeesu jala buunee hordofna qabnee jirra. Waa tokko ati gadda keerra taa'ii obsa siifa kennu immoo obbolaasiiti. Gaafa sana yoo qaqqabuu dadhabne iyyuu yoo si hambisuu dadhabne iyyuu reenfa siisii galchuun dadhabnu ni hordofna. Waa tokko iyyaadiin kana dhibbaan dhibbatti naa amani. Naa jiraadha. Karaa mucattii mucayyoon kun karaa isinitti hin deemte quba qabdu. Eessa ejensichi maal jedhama maqaan isaa namni beeku jira isin bira nattaa haasa'uu danda'a namni geggeessa. Nattaa haasa'u. Oi, nagaa jirtu akkam? Akkam jirta? Hello. Akkam jirta nagaa keetii? Hello. Hin nagaamaa? Jira. Sagaleetu hin jiru. Sagaleen koo jira sagaleen koo jira. Sagaleen koo jira. Hello. Sagaleen koo jira. Sagaleen kee jira moo? Ayyee mee biiroon ejensiin jira ejensii deemtaniittu? Deemtanii? Deemne. Maal jedhan? Biiroon cufaadha. Erga cufanii naannoo ji'a shaniitii kompiitara malimtuu biirocha keessa hin jiru. Kaza gaafa dhabnu gaafa maabaraayii guddaa deemne. Isaanis homaa antanii wayii nuu kennuu dadhabnaan. Kiloota mikir beetii immoo deemne. Isaanis achumatti immoo deebi'aa nuun jedhu maabaraayii guddaa itti deebi'aa nuun jedhu gaafa mala dhabnu laambarat intini deemne mufuriyaat kamil bira deemne immoo biiroo mufuriyaat kamil bira deemne. Achumaan isheen hin jirtu ittaana ishii warra maabaraayii guddaa kanatti dawwalee dhimma jara kana daftanii akka raawwattan jedhanii jaratti gaafa dawwalan beenaachi dhaqaanuun jedhanii nuyis achitti deebinee ejensii duraan awwaalanii dhabnee minaamin jedhan kana dawwalanii fi ejensiidha. Ejensichis nu dawwalee dhufee bakka bu'iinsa nu kennee bakka bu'iinsa namni nu kenne sanaan prosesii jiru hunda isaa raawwannee herginee fi reeffi mucaa keenyaa nu dhufa jennee osoo heegnu takka turanii awwaallee bakka bu'aa jettee immoo nu dawwalte. Lakkoofsa nama bakka bu'ummaa kennitaniif sana qabdu? Lakkoofsa nama imoon ishii kan biyya keessatti hin fayyadamti qabna kan waraqataan kan gaafa sana waraqata irratti barraa'ee jira. Sanaa kennaa. Eeshi. Baasii. እና akkasiidha siin baasa. Ayyee. Tole haadha koo tole nu jiraadha dhugaa rabbi. Rabbi sin haa jiraachisu isinuma qabna bakka. Lakki biraa namnu abadan waan qaban hojii dhiisee ni deema. Eeshi haadha koo itti nu jiraadha. Tole haadha koo ishi. Nama salaam jedhamtu beektuu sin salaam allashizii nama salaam jedhamtu beektuu sin. Hin beeknu. Eeshi. Aggootiin yookiin immoo eessumni wasiillii mucaa kan Huseen jedhamu fira mucaa jira. Fira mucaati. Firum keenya anaa buleettidha mucaan. Huseen kun immoo anaaf durbiidha. Haati keenya lammeen obbolaadha. Okay. Mucayyoon dhugaadha kaa salaamii argitanii jiru. Waa jarjarree arrabsuun hin ta'u argitanii. Lakki ishiinis dhalattuudhuma iyyuu kanaati. Walisoo. Maazariitti qabi firee kara maazariitti achi qabi viidiyoo. Salam jechuun
Shao karaa fireen taa'e sana ta'a maaliif isin mul'attan jechaadha karaa sana uffata keessa jirtu mul'attan. Innaabbatiin akka marcuumooti hodhan. Rakkoo hin qabu kaameraan fireerra illee yoo ta'e rakkoo hin qabu kaameraan rakkoo hin qabu. Karaa fireetti ishee qabda nama rakkoo. Koppiliin godhaa Armeenii obboleettii keenyaa kunooti. Oo hundi keessatti koppiliitii godhaa. Egaa akkuma beekamu obboleettii keenya Armee mucayyoon kun isinii bilbiltee turte yeroo osoo boqotteetti hin jedhaminiin dura boqochuuti hagam ga'eera amma. Ana bilbilteen jirtu. Eenyuun bilbiltee isin keessaa yeroo rakkoo keessa jirtu na ajjeesuuf yeroo jettu. Ana bilbiltee. Eeshi. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa bulii 5 halkanii jechuudha. Eeshi. Qabamtee mana kifilii tokkotti na galchanii natti cufanii jette. Inni dhaga'amaa? Rakkoo si dhagaa jira sa'aatii si dhagaa. Gaafa bulii 5 jimaata halkanii natti cufanii haati manaa keessa biyya Suudii jirti ishee irratti bilbilteeti natti cufaniiti ayyaana kana baafnee ayyaana Suudii ayyaana achi warri musliimaa ayyaaneffatan baafnee si ajjeena naan jedhanii balbala natti cufanii jette. Achumaan qidaamee ganama kaanee akkana gaafa haati manaa kee akkana jettee natti himtu ani ka'ee Finfinnee bahe abbaa manaa ishee wajjin. Finfinnee baanee lafa ejensi ishiitiin naadhaan lafte ejensi ishiitii cufaadhaa achi keessaa olii gadi deemnee barbaannee awwaara malee mtuun jiru warri kaanis dasaan seenanii bubbulanii as keessa hin jiran nuun jedhanii nutti himanii achumaan keetii nama biraatiin ejensi biraa kadhannee lakkoofsa biyya ejensi biyya Suudii kenninee fi isaan sagalee qabaa turan. Sagalee qabanii sagalee deebisuu dinnaan gaafa wiixataa deebisuu danda'u galgala kana arganiiti amma yoona hirriibarra jiru ta'aati yeroo tsoomii waan ta'eef gaaf sana wiixata deebi'aa nuun jedhan. Achumaan wiixata deebine inni gaafa qidaamee sana gallee sabbata bullee Finfinnee keessa bullee jechuudha. Qidaameen galgalammoon harka poolisii irraa galee jettee haadha manaa kootti bilbilte. Harka poolisii qaqqabee paaspoortii koorraa waggaa 5 akka biyya Suudii keessaa nu baatu jedhaniiti qayira naa kaanii deefamee egaa kunis manuma hidhaatii jette gaaf sana. Kunis gaa manuma hidhaatii jette sana booda in darbine guyyaa sana torban naanna'ee kamisa isaatti jechuudha. Duutee jedhanii nu bilbilan jechuudha. Kanumarraa kan ka'e piroosesii obboleessi keenya Fireewoot Iddesila isinitti himee eegallee piroosesii sanaanis wanti nu bira qaqqabamtu iyyuu hin jiru karaa seeraa nu wayyeenne karaa seeraa deemne dallaalaan wayillee reeffa sinii galcheedhe 300 nu gaafataa ture. Lakkeenne karaa seeraa sinii wayyeenne karaa seeraa deemne sana booda immoo ishiin ejensii sana wajjin dubbataa turte ejensii sanattis ejensiin eelaan kaasu akkana waliigalteedhaan takka ol baasu takka gadi buusu sana booda awwaallee reettee gaafa immoo nuti ofiin keenyan ijoollee Oromoo kadhannee birrii riyaala biyyaa alaa kan zaaxinis kan tikkeettis isinii galchina ankaawuntii keessa nu kennaa gaafan jedhuun sanbata guddaa darbee jechaan ishiin ankaawuntii kiyyas wanti fudhatanuuf hin jiru mucaa keessan awwaalamteertii nuun jettee nu deebiste.
achumaan kee akkamitti awwaalamte duushitu nuti kaleessa shakkii qabna hin duune inni tamannee jirra footoon nu eegame viidiyoon nu waraabame tokko hin jiru ennaan halkan kana siniifan eegaa nuun jedhe achumaan inni viidiyoo wayii kan tanxalaxaltee jirtu akkasitti viidiyoo sobaa wayiitti nu ergite achumaan duutee sanas amanuu hin dandeenye nuti akkamitti kun ta'a awwaa amma reeffa mucaa keenyaa nu galchitanutti obboleettii keenyaa nu galchitanutti nu amanuu hin dandeenyu jennee kanumaan taa'aa jirra amma gara keessanitti iyyachuun keenyas obboloota keenya kan taatan biyya keessa biyya alaa sagalee keenya sagalee nu taatanii reeffa mucaa keenya akka ijaan nu agarsiistan abdii isinirraa qabna isa dhugaa dubbachuudhaan mucaan kun haadha keenyaa fi mucaa garaa boodati mucaa kana balee isaati keenya kan biraan qabdu kanaaf haala kanaatti yaadanii akka nu galchitan siin jechuu barbaada galatoomaa daraa nu qaqqabsiisaa siin jedhu adara mboina opta arme maal oromoo nagagessa arme abshir siin jedhe dhugaa ani kanaan duras godheen beekaa ijoolleen na beeku dhugaa waadaa seeneen jiraan haga dhumaatti isinii waliin hin jira haga reemsi mucaa keessanii galutti isinii waliin hin jira ani waan qabe nama gadhiisuu miti sa'udiillee deebuu nan danda'a biyyallee dhufuu nan danda'a ejensii sun hanga cufaa ta'e isa kan sa'udii nan deema naamana nan deema dhimmi mucaa kanaa ni xumurama waa tokko yaadina dhugaan siniin jedhe galatooma waaqayyo sinaa eebbisu bara keessa naa eebbisu. Manni kun warningi kennisiisuuf deema warra emoojii boo'ichaa kaa'u. Diinota jarri diina maal godha? Haadha keessan kanatti gammaddanii mucaa kanatti gammaddanii warri komentii emoojii boo'ichaa keessan kuni akka manni kun warningi fudhatee cufamu barbaadanii. Moo itti gammachuu qabdan ergamtanii dhuftanii. Bilookii xaragi nan xaragaa bilookii warra bulkaabaa tokkoon kee kana jala taa'i. Itti gammaddanii ayyee koppiliingiin gootanu. Sheeriin gootanu. Wallahi mimmaan haadha hin Haikatu komenti. Cuma mana kot. Aku ban. Ambil kami si midam tera jari midam ani dalla. Mimmaan haadha kana asin inni sin. Mimmaan haadha kana asin inni. Gaddi haadha kanatti galee sitta galu sittis. Ajala deemtu jechuudha. Ashaangullitii boochaa gadiiftanii akka warningii sadii narra jira. Lama ture sadii amma. Rakkoon qabu. Armee keenya wannan siniin jedhu nama gochaati nama jechaati miti nama gochaati. Dhugaa garaana nyaattanii. Mucaan keessa illee baay'ee garaana nyaattee. Hangara kootii waadaa siniin galeera. Anis hordoftoonni kootis waadaa galle nu amma irratti dubbanna waan godhamuu qabu. Yoo rabbi jedhee akka godhamuu qabu nu hin xumurraa waa tokko hin boo'inaa hin yaadinaa obsa siniifa kennu yoo xiqqaate ilmoo keessan akkasi qabbarattan ni goona yoo rabbi jedhe haga dandeenye jechuudha haga dandeenye waan godhamuu qabu guutuu mucaan keessan hin qabbaramteetti taanaan waan seerri biyyichaa murteessu faanan jira yoo baasee ergu tees waan seerri biyyichaa jedhu hin beeku ittan deema yoo hin qabbaramne tees qoradhee akkasiin hin qabbaramne gara biyyaatti isiniif ergina waa tokko yaadimu. Mubee kwani siamane tu mangkara kifide chuda obboliti kan akka gargaaranuuf nama baay'ee biraa qaqqabuuf yaalin ture gaafa jedhan jechuudha akkati ishii gargaartu waan hin beeku jechuudha haadhum kanaaf jettee akka gargaartu haadha kee akka jaalattu waan hin beeku bin ishii si bira fide jechuudha warra zirtanis gargaara adaraa gara nama nyaatti wallaahi gara nama nyaatti baay'ee mubee bira ga'e mubee rakkoon qabu mubee bira ga'u amalee mubee bira ga'e ayyoon isinillee obsaa boleettiin mucayyootiin boleettiin hunda mubee rabbaa miskiinaati mubee bira ga'uun ammoo umar shakkiin qabu abrii rabbii gaditti namni saba kana qarqaaree bakka kanaan ga'e mubeedha du'aayin godhaa abshiin isinillee yaadina ayyootiyaa boleettiin mucayyootti isin boleettiin na hunda isinillee haadhateen na hunda haati dirqama haadha nama dhalte qofa miti akkuma hawaasaatitti akka sabaatitti haadhateen na hunda jechuudha. Kanaaf mubee yeroo baay'ee waa'ee haadhaa kaasan hedduu miidhama waan ta'eef isinis abshiir jedha shakkii malee mucayyoon teessan dhugaan isiin argama waan ta'eef isinis abshiir jedha rabbi sabrii isin haa kennu obboleessa keenya illee maatii hundaan rabbi sabrii isin haa kennu kuni miidhama ijoollee teenya shamaraa hundaati kan sagaleen isii dhabamtee gochi isii dhabamee achi buutee dhabamtee hedduu jira waan ta'eef kuni namoota biyya baqaa tureef namoota biyya hambaa arabaa keessa jiru waan kana argaa
abshir isin hundaafuu fakkeenya taati rabbi sabri isin haa kennu isin jechuu barbaada ummanni kennaa sagalee ta'a jechuu barbaada. Amin 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 da'oo. Dhugumatti obboleessi Isa kanumaan beekamesi kan amma kana hafuura qabu miti mubeen kan kana achi kan mana amma maa keessatti dhofamtee ji'a tokko ji'a lama teesseyyuu barbaadee fidee galchee jira yaadina harmee keenya jira. Waaqayyoon haa dubbatu dhugumatti obboleessa keenya galatoomii jechuun barbaada dhugaan of sabqa. Abshir ayyoo boo'ina sabriin guddaadha. Hundi keessanuu abshir. Akka gootan ijoollee keenya dhaggeeffadhaa maaster yeroo tokko dhiifamaa bibi ila hoosaan qaldiin haadha kana yeroo laaltan haadha keessan fuula haadha keessan ija keessan dura dhufu yeroo waa'ee mucaa kanaa yaadattan mana madaabii keessa akka dalagaa jirtan yaadattan an simmiti an inni dhiiraa kun amma tun waa balleessi asiin kan hin fiigee badootti galuun nama waraqaa hin qabne akka mootummaatti dhaqee kennadhee nagaadhaan